qabdanii fayyaadha. Share godhaa. Share godhaa xiqqoo namni adufu. Okay. Kello media. Rakkoon Kello media maali? Kello media jechuun ummata Oromootiif media dhaabbate moo media OPDOf dhaabbate? Tanamee adda nu baasaa hin beekne. Kello media gizee hedduu rakkoomta. Gizee hunda arras miti gizee hedduu rakkoo uumuu jirta. Wanni gabbaastee wanna keessaa wal mareetuu qaban yoo rakkooleen jiraatte gabbaasanii yoo rakkoon jiraatte waan keessaa wal mareetuu qaban gabbaastanii fiduun taayyeedhaaf harka dha'uudha moo mooraalii Oromoo tuquudhaaf moo maali rakkinni isin qabdan naa himaame? Maali rakkinni Kello media qabu? Kello media rakkina maalii qabda? Waan yoo walii galteen jiraachuu baateewu fakkeenyaaf hin jeebar namni keessaa wal mari'atu qaba malee Oromoodhaaf dhaabbatu jirtamoo taayyeedhaaf dhaabbatu jirtamoo maali rakkinni keessan naaf hin gallean? Rakkinni Kello media naaf hin gallean. Akkamitti waan akkanaa kana gabbaasanii akkamitti waan akkanaa kana maaliif interview godhuun barbaachise? Maaliif gaafatuun barbaachise? Bikka inni jirutti barbaaddanii fiduun maaliif barbaachise? Taayyeedhaaf harka dha'uudha moo mooraalii Oromoo irratti tarkaanfachuudha moo maali rakkinni keessan? Namni waan xiqqoon jiraattu keessaan wal mari'ata malee gabbaasee akkamitti waan akkanaa fida? Maali rakkinni keessan? Nuti dhaggeeffadhaa kan nuti itti walii galuu dandeenyu kan nuti itti deemuu dandeenyu haqa ummata Oromootiin malee isiniif galaami haqaan malee burjaajiidhaan kara tokko deemuu hin dandeessan. Kara tokko jechuudha. Dhugaa Oromoo kara dhugaatiin baasan malee kara kijibaatiin ummata burjaajessuun waanuma hin taane. Kello media arra qofaa miti gizee hedduudha obsee qoyme jechaatiin si bira dabare Kello media dhaggeeffadhaa. Dhugaa Kello media amma duras wanni masaraa mootummaa seeneetiin sagalee Abiyoot Kaasaayee Xamanja fideette halkan akkana guyyaa guutuu si eegaa ollee akkamitti ta'uu dandee jenne akkas si eegaa ollee asii waliin mummurtee fiddee dhufte haayyee taate jenne sanis guyyaa tokkos dhageessaami guyyaa tokkos sagalee Jawaar Mahaammadiin isinii fideette Jawaar ummanni Oromoo yaadee jira jennee harka marannee si eegne deebistee dhuftee dhiisnee jira waan ta'uu hin qabne saniif dhiisnee jettan. Ummanni maali nuti maali hoola seetan uummata kan wannummaan gizee feetan kijibdan gizee feetan ummata burjaajessuudhaaf dhuftan rakkinni isin jiru maalidha? Miidiyaan kun miidiyaa eenyuuf dhaabbate? Miidiyaa saba Oromootiif dhaabbate moo miidiyaa Taayyee Hangaasaa fi Jinnii Kabbuttaa walitti qaqqabe moo maali rakkinni isin jiru? Kello media keessa maaltu jira? Kello media keessa eenyutu jira? Wanni waraana namni tokko waraana hoogganaan jijjiiramu waanuma jiru. Hoogganaan ni jijjiirama rakkoo miti kuni. Waan akkanaa gabbaastanii fiduun maal jechuudha? Oromoof yaaddanii. Dhugaa Oromoof yaaddanii isin. Dhugaa miidiyaan Kello media jaamu kuni Oromoof dhaabbate. Dhugaa Oromootiif dhaabbate. Dhiiga ilmaan Oromootiif dhaabbate. Dhugaa ummata Oromoo baasuu dhaabbate. Dhugaa Oromiyaa baasuu dhaabbate. Moo Oromoo aarsuu fi daarsuu fi dhaabbate. Moo Oromoo ajandaa kannuudhaaf dhaabbate. Naa himaamee naaf hin gali. Maali rakkinni keessan? Gizee dhibbata gaaf tokkos abbaa gadaa tokkootu Jawaar Mahaammad akkana qeeqee maal jettanii dhuftanii maxxansitan. Abbaa gadaa sun gabbeeti lakkii waan kana hin goonee jee dhuftanillee dhiifama osoo hin gaafatiin waan sanis bira dabartan jechuudha. Ammoo rakkinni fiddanii interview gootanii maali namni hoogganaan jijjiiramu waanuma jiru rakkinni keessan maali nu ibsuu qabdan Kello media. Kello media gabbaatanii rakkina kana nu ibsuu qabdan. Gabbaatanii waan kana nu ibsuu qabdan. Kello media kana haala nuti hedduu xiinxallee jirra. Laalu jirrallee takkarralee lamarree sadii afur laallee. Maali dheengadda burjaajii guddaa fiddan. Akkana seenneeti masaraa mootummaa seenneeti waan akkanaa kana finne jettanii daddeemaa turtan. Haaya jenne akkasitti Kello media
nutis ummanni Oromootis walumaan arrabsamuu turre ummata kijiba ummata burjaajaa janii OPDO'n guyyaa san dubbiitti kijibduu takka miidiyaan keenya hin kijibu miidiyaan Oromoodhaa dhaabbate hin kijibu Oromoon dhugaa qabdi Oromoon dhugaan dhiinisii dhangala'aa jira kijibaan bikka takka deemuu hin dandeenyu bikka takkas ga'uu hin dandeenyu kana beeka burjaajii akkanaa dhaaba dheengaddas guyyaa moo isin goofandamii wali qabachuu barbaadan dheengadda waan hangaasaan jeefi keelloo miidiyaan godhe takka dhufte hangaasaan mataa quluu kana kamataa baalzinaa waan inni jeefi keelloo miidiyaa jee waan takka dhufte akkamitti yoonaan jettan keelloo miidiyaa dheengadda akkasitti masaraa mootummaa keessa sagalee gabbaasne jaanii iyyanii ogguma san deebisanii mootummaa rakkina mootummaan Abiyoot Kaasaayee rakkina nurra godhu jira miidiyaa keenyarra jaanii ummanni Oromoo miskiinni gawwaan goofandimii isaan banatanii 30,000 ol maali an dhugaan himamaan na gootan naala bushaklek dhugaa Oromoo nama tarkaanfatu ni salphisna nuti kana beeka dhugaa Oromoo tarkaanfate taanaan abbaa feete ani gabbaaseetiin dubbadda usneetuma isinirra kurne akkasitti goofandimii banattanii ummanni wali qabate kidadhiifama annaa maal jeeta gaabsan eenyu maqaan isaa hangaasaa maal jehee miidiyaan kuni amma booru gabbaaniti diyaaspooraan duraanuu goofandimii wali guuratuudhaaf akkanatti iyyanii jaan waanuma hangaasaa mataa quluu hangaasaa mataa ciqaa sunillee namni ta'ee ciqaciqiin kuna ciqaqqatii gaaf takkollee dhiqatee hin beene sunillee akkasitti waan inni jee isin ganama gabbaatanii dhugoomsitan ganama gabbaatanii goofandimii banatan ani maakii inni kijibe hangaasan goofandimii baafatu banatan deemanii jee isin gabbaatanii goofandimii bantan moo banne bantan maali rakkinni isin jiru isin maali dhugaa Oromoo irra tarkaanfachuun maali rakkoo teessan maali rakkoon ምንድነው ችግራችሁ ሃይ ኦሮሞን ጢቅሾ ሆቴ የወልራ ጨብጤ ገባተኒ ዱበተን ጀቹላ ጢቅሾ የወረኮን ጅራቴው ገባተኒ ምንድነው ማለ ከነቲ ማሊ ጀርጀሩን አከቲ ايش هذا يا كيلو ميديا هاي مالي سكنجا مالي نمني كيلو ميديا قد رابرتو قبدا وبليسكي ميديا قد OMN رالالو قبدا OMN دبي لغا فيديو فين جرجر واف مالي جرجرون مالي أمتا دكبو ميديا كان أكا وني قولو بربادن مالي بكتا كغاون دن ديسن كجبان Oromoonis beeku qabdi kijiba keessan kana gabbaatanii nu ibsuu danda'u qabdan keelloo miidiyaa dhageessanii mi gabbaatanii nu ibsuu danda'u qabdan waan kana gootaniif gabbaatanii namni fedhe akkana jaalatanii fi miti kan kanaaso dhugaa waan irra ga'ee fi naasaw takkarallee lamarree sadirree Oromoo burjaajeessuu jirtan gizee meeqa guutuu Oromoo burjaajeessuu jirtan takkarra 2 3 4 5 maali rakkinni miidiyaan kun gizeen haaji xinxaltuu maakiin gizeen gajjee xinxaluu gizeen gallaaluu gizeen gattaa'u miidiyaan kun miidiyaa Oromoof dhaabbatee moo miidiyaa taayyeedhaaf shubbisu jiru dhaggeeffadha warri OPDOtis yaa caccabtuu OPDO yaa laqaaqaami warra qabalee keessaa dooktorummaa fudhate warra mazzagaajaa keessaa qabaluu dooktorummaa fudhate na dhaggeeffadha yaa laqaaqaami ganda keessaa dhaggeeffadha isinitti hima waraanni adda bilisummaa Oromoo yoomillee ta'u arras borus waan takka if dura malee if duuba hin deebu abbaan fedhe burjaajeessus hin danda'u abbaan fedhe adda facaasus hin jiru waliigaltee ni qaban waliigallee deemu jira arras borus abbaan fedhe baga gammaddan Oromoo baga gammannee jaakaa buttaa hudduu buttaa kana hattu leeba waan akkanaa kana nageessanii mi burjaaja akkana kan ifirra laalu qabdan namni amma keelloo miidiyaa akka maakitti gabbaatee ibsa baasu ibsa tokko kan nu qabda wanni kana goote maali yoo rakkina Oromoon xiqqisho walitti mufatte ati maali ba haqa himaa keenya gabbaatee himta jechuudha gaati yaa haqa himaa hey maali akkanni maali ani barni rifadhee bargisee በጣም አኒን ሪፈደ ማሊ ኬሎ ሚዲያ ነገፈቱ ጅረሞ ሞ ቆቦሎ ሞ ማለተኒ ቆቦ ሞ ማሊ ማቃኒሳ በቆሎ ሞ ማል ጀተኒ خشملس فكاتوسن ሚዲያ ሽመልስ ፈካቱሰን ከፉለ ሽመልስ ፈካቱሰን ሞ
moo keelloo miidiyaadhaan waan kana oofu jiree gizee meeqa keelloo miidiyaa jaa ammas ni laala keelloo miidiyaa jaa hedduun isinitti qaanfadhe akkam hedduu nama qaanyeessitan hedduu nama saalfachiistan akka nama tokkotti hedduu isini qaanyoine ummanni Oromoo isini gaddee jira waan isin gootan kan takkarralee lama gootan namni khalee irraani barata namni khalee waan burjaaja khalee irraani barata arra waan khalee godhe irraani barata hay namni waan khalee itti jirtan irraa barachuu qabdan waan khalee gootan irraa barachuu qabdan khalee samaal gootan ajandaa umtan akasi gabbaatanii way marree wayyoo jennaan hayyee jenne hagissa ka sagalee Jawaar finneettan hayyee jenne sagalee Jawaar keelloo miidiyaa fi duudeema jenne eega gana maanqa galgala harka marannee isiniin deebistanii dhiifamaa jettan gabbaatanii maali miidiyaan akkanaa eesh haazaa miidiyaa keelloo gara Oromoo baate ምንድነው waan akkanaa maali hin eegamu waan akkanaa isinirra hin eegamu akkanni isinirra waan akkanaa haqa Oromoo kara haqa Oromoo kara dhugaa qofaan baasu malee kara burjaajiitiin kara waan hin taaneetiin kara Oromoo walitti mufachiisu Oromoo walis seensisu tokkummaa diiguu kana yoo dhuftan annismammam war indageenyu waan akkanaa walit diiguu fi walis seensisuu yoo dhuftan saa qabsooti saa waboo bira dhaabbachuuti saa waboo jajjabeessuuti saa ummata Oromootti hamilee kannuuti tokkummaan lafaa ka'uuti sa'aan saasaan dhaabbannee mootummaa buqqisuuti akka miidiyaa tokkotti jajjabina ummata Oromoo bira dhaabbachuu hamilee ummata Oromoo eeguu dhugaa Oromoo baasuu hattuu fi gantuu salphisuu miidiyaa nuti qabeenu hattuu salphisuudha gabbaasee warra Oromoo ajjeesee ganuu jirurraa gabbaasee salphisuu malee ati jaala keenya fiddee burjaajii uumuun waanuma hin taane keelloo miidiyaa kana waan hin taane kun waan gocha isinirraa hin eeggamne hin godhina keelloo miidiyaa keessa ani gizee 2 3 4 arkeetin jira keelloo miidiyaa keessa seenanii jiran wanni seenan saniifuu keelloo miidiyaa ija diimtuudhaan laallee nama san keessaa baasuu qabna dhugaa kiyyaa dhageeffadhu nama achi keessa seenisan baasuu qabda keelloo miidiyaa akkana waljin deemnu akkana kara tokko deemuu hin dandeenyu miidiyaa ummataaf dhaabbatu ta'uu qaba miidiyaa rakkina ummataa himuu ta'uu qaba miidiyaa dhugaaf dhaabbate ta'uu qaba miidiyaa tokkummaaf dhaabbate ta'uu qaba miidiyaa kaayyoo fi karoora qabu ta'uu qaba miidiyaan tokko miidiyaa hamilee ummata Oromoo eeguu qaba miidiyaa tokkummaa Oromoo cimsuu qaba miidiyaa ummata hunda ija takkaan laaluu qabu malee asitti fiddanii akkamitti akkana waliigaltee maarree mixirqoo hey inta uree kuni hin barbaachisu kuni isinirraa hin eeggamu an akka tokkotti isin kuni nu hedduu isinitti aarree jira gizee takkarra 2 3 aarre kun amma ajandaa gootanii jirtan waan taayyeen fedhu waan OPDO'n halkaniif guyyaa marahattee qabnee waliigaluu didanii walis seenanii ifiifuu walis seenan ifiifuu walis jiran huna ummanni Oromoo kaabaa fi kibbaan waan isaan godhu jiran kana hin jaalanne ummanni Oromoo akkana waan taayyeen ganamaa fi galgalaa fi hirriiba dhabee waan inni hirriiba dhabee itti barreesse harki isaa iitee harki isaa akka qomaaxatti tortoree kana isin gabbaastanii miidiyaa ummata Oromootiif dhaabbate jennu irratti waan akkanaa kun baasuun hedduu qaanyiidha hedduu isinirraan eenyu nuti miidiyaa ni qabnaaf teenya miidiyaa sabaaf dhaabbateef teenya miidiyaa dhugaa ummata Oromootiif dhaabbateef teenya malee miidiyaa OPDO harka dadha'uu fi OPDO nutti gammachiisuu fi ummata hattuu fi gamtuu nurratti akka ficcaantu nu goosisu hin barbaannu nuti okay miidiyaa ummanni hattuun akka nurratti ficcaantu liqimqamiin gabbaatee tortora keessan dhaggeeffadhaan nun jettu hin barbaannu nuti
sinigalemi yoo rakkoon jiraatteu silaa rakkoonuu jiraatte keessaan waliif galuu keessaan wal gorsu wal ta'uun osoo jiru keessaan wal mareetuun mammarii jajjabaa jira hayyoota jajjaba qabna keessaan wal mareetuun osoo jiru wanni gabbaasanii qoshonshora dhageessistaniif maali isin wanni gabbaasanii kana dubbattaniif keessaan wal mareetuun hin jiru keessaan maaliif akkana akkamitti akkana jettanii maaliif fiidanii hedduun isinitti aaree jiran hedduu akka nama tokkotti akka maakiitti akka oromootti hedduu aaree jira kun isinirraa aynee nuti kana isinirraa ayneen beenu gizee takkarra lamarra bakka ijoollee yaangidha bakka waanuma dogongoraa waanuma jiru jenneetuma isin bira dabarra yaa bakka bakka salphaadha hayyee jenneetuma dabarra gizee hundaa'u amma cirraashii waan guddaa itoo wannin opiidiyoon malaaxaan itti shuurra jette fiddanii dhufuun asitti fiddanii dhufuun hedduu ulfaata keelloo miidiyaa wallaahi laazim waan akkanaa kana isinirraa neeynu waan akkanaa kana fiduu hin qabdan waan akkanaa kanarraa of qusachuu qabdan akka nama tokkotti waan akkanaa karaa dhugaatiin baasaa jee Jawaar Mohammad dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin qof baasuu qabdanii miti jee dhageeyitii argatuuf waan ummata Oromoo walitti mufachiisu waan diina harka dhoysiisu waan diinni gammadee dhiichisu fiduun waanuma hin taane kuni Oromoof dalagu jirtan takiin miidiyaan kun saba Oromootiif dhaabbate jechuun hedduu ulfaata akka maakitti miidiyaan kun Oromoof dhaabbatu jira jeegisee yaadu hedduu ulfaata keelloo miidiyaa waan isin hojjetanirra kan ummata hamilee xuuxantirra heddummaata takkaa lama sadii miti hamilee hedduu nu tuqaa jirtan eegadda waan hanqas ga'usan fiddan waan guddaa achi keessaa bee jettanii fiddanii akka namni hundi haasee nu kooflee ara jara kijiba araba Allah waan akkanaa kan isinirraa nee miidiyaan keenya qulqullaa'uu qaba miidiyaan keelloo miidiyaa qulqullaa'uu qaba keelloo miidiyaa rakkina jiru if keessa nama isin keessa seenee saniifu ijoolleen achi keessa jirtu yaangidha if keessa laalaati ija banadhaati laalaati nama achi keessa burjaaja godhu jiru if keessaa baasa keelloo miidiyaa rakkoo irra jira keelloo miidiyaan osoo hin beekin beeytanii haa ta'u osoo hin beekin haa ta'u beeytanii haa ta'u mooraalii Oromoorra tarkaanfachaa jirtan dhugaa rabbi osoo hin beekin haa ta'u beeytanii Oromoorra tarkaanfachaa jirtan mooraalii Oromoo tuqaa jirtan sanifuu keelloo miidiyaa waan kana laaluu qabda wanna kana akka kiyyatti ani amma waan dhugaan dubbachuu dhufee as biratti waan dhugaa jirtu walitti himna sinigalee misanifuu waan kana if keessaa laaluu qabdan maali ummata kanaafis gabbaatanii ibsa baasu ibsinu akka nu ibsitan akka gabbaatanii waan kanarraa dubbattan ni barbaanna maaliif gochi kun akka godhame maaliif barbaachise tokkummaa Oromoo diiguu ummata gammachiisu mooraalii Oromoo tuquu tarkaanfachuun maaliif barbaachise gabbaatanii akka nu ibsitan barbaanna keelloo miidiyaa sumaan isin gaafanna yoo na dhaggeeffatu jirtan yoo na arku jirtan warri keelloo miidiyaa keessa jirtan waan kana akka gabbaatanii nu ibsitan barbaanna خلاص akka nu ibsitan barbaanna waan sirriiti miti miidiyaan kun waan sirrii godhattu hin jiru maaliif barbaachise mee maaliif fiduunoo maaliif barbaachise interview godhuu maaliif barbaachise rakkoo jirtu ummataaf ibsuun maaliif barbaachise ummata Oromoo qofaa miti kun amma ummata Oromootiif hin himamne kuni opiidiyoof himame kunoo wanni isin barbaadan akkana ta'uu jira jettanii kanaa soitan isaaniif garuu arras borus wanni diigamu tokko hin jiru wanni arras borus na dhaggeeffadha warri opiidiyoo malaaxaa jallaatti na dhaggeeffadha ummata sammuu malaaxee dooktara sheeka ifiin jiru na dhaggeeffadha ana ko jaalmarre mitirkisho dooktar mena dhaggeeffadha isiniifin himaa warra opiidiyoo jirtan kan arras borus ta'e
addi bilisummaa Oromoo waraanni adda bilisummaa Oromoo arras ni jira duraanis ni jira arras ni jira ganaafis jiraachuuf ta'a jechuu ganaafis hattuu fi gantuu buqqisuuf ta'a hirriba isin dhorkuuf ta'a hirriba dhabdanii jirtan ammas ganaa hirriba isin dhorka ganaa hirriba dhabdan ganaa bikka seentan dhabdan maraataa jirtan ammallee gana maraattan arras boorus kaayyoon isin qabdan wanni isin barbaaddan yoomillee taatu qancartuudha galmaan isiniin geessu shanee dhabamsiisuu sin dandeessan walit diruu sin dandeessan arras boorus kana biha Oromoo baga gammaddan dhugaan Oromoo bihee wayyoo itanii iyyitan dhugaa maaltu bee dhugaan Oromoo bee walis seenan Oromoo walis seentu jirtana furada Oromoon walitti seentu hin jirtu arras boorus ta'e Oromoon walitti seentu hin jirtu isintu walitti seena malee sinigalem isintu wal deebee dhagaa wal falaxuta opidio ammaa walitti jirtanii isintu walitti deebee wal fixu wal nyaatu ta'a malee Oromoon wal nyaatu hin jirtu Oromoon walis seentu hin jirtu kana booda Oromoon tokkummaa qabattee karaa tokkorra dhaabbattee deemaa jirti karaa qawweetiin deemaa jirti Oromoon walitti seentu takka illee hin jirtu kana rafaati hirriba daba akkana namni isin dhaga'u hin jiru kan isin dhaga'uuti hin jirre kan kaayyoo keessan galmaa isinii ga'uuti hin jirre malee kaayyoon keenya arras boorus galmaan ni ga'an hirriba dhabdan maraattan ciisa dhabdan kara deemtan dhabdan akka taatan wallaaltan akkamitti walii ganaa isin fixra አንድ በአንድ ነው የምንተኩሳችሁ አንድ በአንድ ነው የምንጨርሳችሁ ልካችሁን ነው የምናስገባችሁ ስኒገሌሚ hirriba dhabdan gana hirriba dhabdani maratani ጦሽ ታተን ወይ ኦሮሞ ገመኔ ኦሮሞ አካፋ ክፍት ደነስ ደደብ የጭንቅላት ደሃ ሰሙኝ ቀብደን ምስኪኑማ ረኪነ ሰሙቱ ይስንትጭ ወላነሙ ቀብደን ይስን ወሪዮ ቪዲዮ ዋን ጥቆ ጠረፈ ቀበተኒ በገገመደን ምንድነው ወላነሙ ቀብደኒስ ረኪነ ሰሙ ይስን ይጅራ ረኪነ ሰሙ ቀብደን ሰሙ ከይሰን ከይሰ tokko ciisa dabdamale tokkummaan Oromoo yoomillee hin diigamtana beeka lammaffaamoo keelloo miidiyaa waan jiru gabbaateen ibsuu danda'u qabda gabbaatanii uummata kanaaf ibsuu danda'u qabdan galatooma waan dhaggeeffataniif jiraadhaa ulfaadhaa horaa bulaa